Maqaa araara ABO waboo waliin jedhuun mootummaan Keeniyaa Naayiroobitti nama erge. Namoonni dhiheenya keessa beekan irraa akka odeeffannetti mootummaan Itoophiyaa maqaa araara yookaan jaarsummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisuuf jecha fulbaana 15/2021 nama 3 gara Keeniyaa Naayiroobitti erguudha kan barame. Akka maddeen keenya nuuf himanitti mootummaan Abbabaa Garasuu, Haayiluu Gonfaa fi Bilisummaa Birhaanuu jaarsummaaf gara Naayiroobii erguudha kan beekame. Namoonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo waliin dubbanna maqaa jedhuun gara Keeniyaa Naayiroobitti imaluun himamullee gama ajajoota olaanoo ABO wabootiin mariin jarreen kana waliin dubbachuuf illee deeman akka hin jirre gaafiin akkanaa akka hin dhiyaatinii fi dhiyaatus marii shiraatiif waraanni bilisummaa Oromoo fuula illee akka hin laanne ibsee jira. Kanumaan wal qabatee humni tika mootummaa Itoophiyaa fi basaastonni akka kanaa mootummaaf amanamoo ta'an yeroo ammaa Keeniyaa Naayiroobii keessa baay'inaan waan jiraniif hawaasni Oromoo garas jiraatan eeggannaa barbaachisu akka taasisan maddi keenya dabaluun nuuf himee jira. Lixa Shaggar Abunaa Ganda Biratitti waraanni mootummaa namoota 3 mana hidhaarraa baasuun ajjeesanii gatan. Shaggar Lixaa Ona Abunaa Ganda Biratitti waraanni mootummaa namoota 3 mana hidhaa baasee ajjeesuu maddi keenya garasii Shinnigaaf himanii jiru. Akka gabaasni arganne mul'isutti namoonni ajjeefamanii gataman obbo Boottee Daffaar Abuna Ganda Birat Ganda Doogomaa Yaagotirraa, obbo Fayyee Abdii Abuna Ganda Birat Ganda Doogomaa Kibbii irraa fi Boojaa Ijaaraa Abuna Ganda Birat Ganda Oboraa kanneen jedhaman yoo ta'an fulbaana 15/2021 aanaa Abuna Ganda Birat bulchiinsa aanichaa keessa bakka itti hidhamanii jiranii waraana mootummaan baafamuun bakka addaa laga Golboo jedhamutti rasaasaan ajjeefamanii gatamuu odeeffannee jirra. Torban lama duras haaluma wal fakkaatuun barsiisaa Moosisaa, Marsiimooy, Baqqalaa, Tasfaa Turaa fi Tasfaayee Galataa Abuna Ganda Biratii fi Ganda Gooroo Furxoo irraa kanneen ta'an waraanni mootummaa sababa Oromummaa isaanii qofaaf mana hidhaa irraa baasee ajjeesee gatuun baramee jira. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyutti fulbaana 14/2021 qeerroo Adduyyee Daadhii kan jedhamu halkan mana hidhaa Garba Gurraachaa keessaa baafamee ajjeefamuun bakkeetti gatamuun beekamee jira. Adduyyeen akkuma nama tokkotti Oromummaa isaaf qabamee mana hidhaa kan keessa hidhattoota waliin kan ture yoo ta'u halkan keessaa poolisiin baafamee ajjeefamee bakkeetti gatamuudha maddi keenya achii Shinnigaaf kan himan. Akka maddi keenya nuuf himanitti haati Adduyyee mana hidhaatti nyaata geessitee dhabuudha. Barbaachi Adduyyee yeroo sana eegale haadha isaatirraa kan eegalame yoo ta'u haati isaa boo'ichaan oliif gadi fiigdee utuu barbaadduu reeffa mucaa ishee bakka itti ajjeefamee gatame argachuudha kan beekame. Adduyyeen dhalatee kan guddate Kaaba Shaggar Aanaa Kuyyuu Ona Barbar keessaa Cabarii jedhamtu keessattidha. Waraanni mootummaa yeroo ammaa hidhamtoota siyaasaa hedduu naatoo tokko malee hidhaa irraa baasuun ajjeesaa jiraachuun